sheetichi dheengaddatti dhufe san gartee waan akkanaa tana rabbiin isa garsiisee nama biraan dhabiin kophaatiin jiraatin jeen nallee maqaa dhadhee anaan jirre jechuudha nama akka gara qabu. Kanaafuu hamdiyaa assalaamu alaikum daawwattootaa fi hordoftoota kiyya qaqqaalii. Arraan tana gaafuma hamdiyaa biratti argamaa. Hamdiyaa bira amma dhufe eegaan za'aa 6-7 hujirraa deemee namticha falfalaa diinee jedhaniin isa guruppii tana hunda mari'achiisee hamdii irratti bobbaasee hamdiyaa irra gaafuma biraan jira. Mee ilmi haatitti ilchite hamdiyaa siriidha nama gootee siriidha jaarsa nama gootee isaa iftuu gartee hamdiyaan sadarkaa gartee iftuu jaarsa dhabdee iftuu siriitti gootee gartee Abrahaam jalaa fuutu wanni takka hin jirtu nin jiraafi ammaan orseen takjinaa jettu guuttadheeti mirqaanee shaf je'ee hati duru akkamitti maaya galtee kaftee dhufe ammaan orseen illee viidiyoo isin marree daawwattoota kiyya arraa gaafuma hamdiyaa biraa argamuu kiyya waliin nu arkaadha. Ani biraan jira qophaa'eetiin jira diinee meeqaa fedheewu garaa guddataniif wanni nama tumu garaa guddataniif namni waa takka nama godhu an biraan jira. Tanaafiin akkaan sibiraan dhabamuu kiyya kan akkattiin gammadii wanni hin jooniif takka tana kunoo dheengaddaas roorroon tanaatutti dhufe. Dheengaddaas namichisan namticha bakka dalagaatti itti dhaqeetiin daara yoon isa ijumatii jaallatke jammura dhee isa lafa darbee achi booda kasaaraas jiraadhu if quba qabaadhu namni dinagdeedhaaf waa hundaanuu gizee roorroo ofirraa dhorku waa hundaa waa meeqaan if quba qabaataa if quba qabeenya kan itti fufi isaa miti namni jiijamaa dhufu wanni amata meeqa lafaanee baranneef waan akkanaa tanaan ofirraa dhorkuudha. Nama ofirraa dhorkee kaaniif bobbaa eega Oromoon akkanumatti calmeettee akkanumatti gartee maqaa kana si buuftee hunda taate. Tanaaf biraan hin dhabini biraa si dhabamuutu yeroo isin ja'a. Assalaamu alaikum hordoftoota keenya salaamtaa illee hin daganne ani akkuma tasa manana dhufan qalee viidiyoo mareetiin anillee gallakkise guru jaarsisii kana wallee viidiyoo tana maruu ta'een fadhu ajala laa maaliif isaanis viidiyoo maranii kana jaaniiti ummata fuulan sooshaal miidiyaa irra gallakkifatan. Maaliif akkanatti siirii daleeydee jaarsa kiyya kana waan itti gootu woomatti goote naame dhaganni waan itti godheef hin qabaame ani mee hamma nagarturraa gizee ati hamdee akkana wal fuun wajji jiraanna namni kun waahila walii ta'a shariika namni kun waa hedduu wal fayyada bakka hundatti wal cinaa dhaabbannaa naan jettu san wanni ani dideef arrumana mul'attee gizee diineen jaartii isaan ta'ani jaarsa qabdu. Mee isinillee hordoftoota kee viidiyoo isaanii sanillee numa laaltanii tiyya jalatti ni laaltanii dhiiteetiin akkanatti ilkee hunda sirraa yaase jiran ani ilkeen tiyya yoo hinaaffaa kaarruu qabaa yoo hinaaffaa qabaatan faan beeku malee ani jaarsasii isa inni bar duruuni fandishfee hunda dawwalanii gurbaa faamii hangana cinaa dhaabbate sanii jecha wallaallaa isa naakuchiisaa isii wanta naafidaa waan keetiin isinii darbaaye duruu jalaa naa hime fandisheen sii galee ammoo ani wallaahi billaahi hanga maqaa'ee na kadhatee gamma duraawu wal fuuna wajji jiraanna jireenyi kun kophaa kanatti siifis bu'aami roorroon nama laalataa jee arraan tana jaarsasiin taane waa walitti hidhataniin hin qabani. Dumaashii keessi fireendummaa wajji oofan kana gartee osoo fireendummaa keessoo nam meeqaatu to'ansu footoo isaanii na bireera hadiqaa iddoo bashannanaa bakka kaafteeriyaa mana hoteelaa hundi isaa geessu diinummaan sanuu sii gartee diinummaan nam meeqaan naa hime'anuu intala irrumatti wareegama jedhu san abbaan qaburratti haa wareegamu aadaadha moo aadmaleedhamee namni tokko akkuma aadaa namaa takkatti khayrii fi sharriinis rabbuma biraa taati sii galee tanaas rabbumaaf fidee wajjis jiraatan addaas baan na boodallee fuudhee gurbaan eegaan an addaan been boodallee fuudhee jira ifiifillee isiinilleen akka fireendumatti akka inumaa shoodhee san akka jaalala
jaarsaa jaartii wajji jiraatan si galee badii sii san dhiiftee arraan tana isa as kaayee isa kana ani wanni na dhibe isa kaanii qabachuumaa daddaba arraan tana torbaan deemnaan gana jala dalagan. Bakka gaafattee keessuun ni jira. Ulaatti qollafattee manatti cufattee ammana annaa fi ati dheengadda fiidiyoo gizee marru waan kana jalaa galee hamdiyaa namni illee akkana naan jee nama akka sheekaaf godhuu na dhufeennaan koomantii jalatti illee maqaa ta'uun oolu jaanii jira koomantii gariis ni naqe. Namni kun maqaa malee jaanilleedha asumaas taate illee rakkoo gaafa inni siin jaaladha jee fideessanis namni na cinaa dhaabbatee maqaa'eedha. Gaafa maaliin siin jaa gizee rakkadhee ani sababa biraatiin illee miidhamu waan hin taane nu kaanii nuti fiidiyoo marree malee hanga mana hidhaati wal geenyu takkatti nu cinaadhaan na cinaa dhaabbatees maqaa'eedha. Arrallee ammallee galatoomii ana ammoo Abrahiim walitti dhufne akka nama takkatti wal jaalachuu caalaa namni amantii walirraa qabaachuu dursa. Sakandii shaniif illee amantii isaa hin qabu. Maaliif wanni inni hin amanneef akkanaaf akkana jaartiin qabaa talamadaatiin fuudhuu deemaanis aad malee miti. Aadaa jirtu shari'aa dhaabbattuu namni itti bulaa jiru. Duuba jaartiin isaa maaliif? Jaartiin isaa isa duubaa isaa laaqqachaa har'aan tana dhuftee hoggumana dhufanuu hoggaan isaan mana kiyya duraa deeman hordoftoota kiyya kalee hoggaa isaan deemanii hoggaan xiqqisho dhaabbadhee mee hamdiyaa maaltu ulaa keessan kana dura jira jedhanii gizee laalan waa meeqaa ulaa duratti ganna qanne wallee waan dalagatanii dhufan fazzazuu ayyoo sheekummaati maqaan sheekaa haadha beekaa waasiirii fi nama godhuuf jinnillee hin beeku dhugumaa nillee hin jaaladhu. Namni tokko inni dhugaadha. Ana amanamummaa fi qulqullina gara laafeetii ta'uu kiyya agarraanuma akka nama takka na jaalate eegasiis maallaqaaf jechaan itti seeni maarreejii yookaan ilmaan kan akkana gooti jaanii haddannaan hamdiyaa maallaqaa jechaan itti seeni malee jee anillee aarasanii isallee miidhaa irra wanti kun waggaa dabre. Irraanfatame anillee jireenya kiyya noofachuu jira. Hammas irraa namni gizee sanillee meeshaa tiyyaa fi waraqaa eenyummaa itti jiraatanillee namni naa baase inni nama na jala godhee isii fi haaxeen jaansan shaanxaa kiyya hachisiisanii waa meeqanarratti dalagan. Isaa maqaa naa baasisiise sii galee. Wanni sanaatu ani muka kaa'ati maaliif imma gabaabdumatti ati. Ani ammallee galatoomi fuulduraafillee galatoomi yoonii fi namni haqana godhatu jiraate maqaa'eedha malee nama biraa isaa miti isallee walitti dhufne adda baane walitti dhufanii adda bahuu waan jiru nama tolaa fi rakkoo keessatti bira dhukkubsattee biratti miidhamtee hunda keessa laalta namni laalee madaalee loluunis akkaan fedhe jeeni firraa hambisee ari'uus. Tabiraallee gizeenii fuudha jee na bira fidateellee ture garaan kiyya sirraa naafuu dide jeeti isiisanillee deemsise akkasuma wajjiinu aannan addiduu ture gizee rakkoo kiyya kana dhagee isaa fi faamiin galata guddaa na biraa qabanii nama galata isaanii beekee galchullee rabbi haa godhu faamiinis akkasitti diineen akkatti si dhidhiite jee intalaa wajjiin waa ala kaayatanii naaf seenan fezizummaa. Ilaa raabaneet maan dura deeme anillee man gibbii nuti keessa gallu balloodha. Asirratti kamsi godha diineen arke barfiidoo irra si arke wannummaa naafuura nakkutee rafuu na dhorkee ilaa amma sadarkaa kana na dhorkee bakka inni dalaguu fi kana hunda na fattashiisu jiru. Dalagaallee bakka inni dalagu waan dalaganii beekami diineen garaa guddaa anaatutu akkana garaasaa kana akkanatti keessa kaateen akkanatti ol fandiguu ta'a achi. Ammoo ansibira jiraatu. Na laaltanaan jeenaa. Kophaatti qofa dhaabi. Ani kophaan jiru. Ani warra keenya dubbisteeti. Walitti dhufnaa. Ani jaarsasii bakkatti gartee walleenu adabsitee waa muuzarra adabsitee haa walleenu isii fi gurbaan diineen isumaatu awwaalee Abrahiim dhageessanii. Diineen isumaa awwaalee akkuma ammaan tana nama bitu kanatti. Itti bitee kararraa firraa meesee jaartii isaatii wajjin
wakii deemu jira jechuun laayifii deemu jira malee an sababa na godhatan malee wajji jira malee namni akka nama takkatti nama tokko qaba malee maarreen si godha boo kadhume qabri ol baaftee waa goota tamaaman nama jiru nama akka feeti jiru si galee if abdattee jennaan kunoo amma kaayii wajji haasee ati dhiira ati iftuu kunoo ati diinee naa fiddee akkana dhahinsaan akka dhahiniin ilkee guutu xuluq irraa godhee waan inni ganda keessaan deemee shorba sitti haa dhugu atummaan qoftiin ani wanni isin atummaan qoftiin laa ani waan haasoftoota dursan donarraa dhaabe hayi namni akkamitti iftu diinee na ergite kunoo amma qaayii wajji haasee akkamitti boodi diineen akkamitti deeqeetuma iftuu san kabaltat akkana aboo kan tasaniin irratti hanga eefa isiin isa fiddee ija isaa duratti akkasitti akkanaa kaballaa abrahaam yoo dhabamsiisan eesh dakhalna abrahaam yoo dhabamsiisan maaliif dakhalnaa nixna waan sinaqeesin qabdu bakka tana keessa waan sinaqeesin qabdu anaa fi diinee wal faama laa iftuun akkasin na fiddee dhufteemi ijuma isaa duratti isiisan akkasitti ilkee isaa dhiisii kabala ammayyaawii gartee akkasitti naatti galatu aboo miilaaleen akkana kabaloolu taalee ta'e tasaniin irratti ani isa duratti lafa darbee akkasitti irra jedhee laal lafa morma sirra akkasitti ija isaa duratti ana jalaasaa fi boru gonama mee waan inni jiru bakka dalagaa hunda fattashutti jira ni dhufe inni nuyi ni yaamna foormitti nu yaamte Ayaan foormii maalitti si yaamna inni wali kakatu jira akkan godhu na beeka akkan itti hirkadhu qofa akka itti hirkatu fandisha irra iftuma tana dhawinee lafa darbina moo aguu dhalaa dhawinee lafa darba boo dhalaa dhawunis aboon laa